Guyyaan irraa gurraandhala torba akka mooltan daawwattootaa fi hordoftoota GMN bakka adda addaatti teessanii kanneen hordoftan oduu jimaata galgalaa isinitti himna. Oduu jimaata galgalaa GMN irraa kan isinitti himu ani Lammisreeti. Itiyoophiyaan Suudaaniif deeggarsa namummaa taasifteetti jirti. Itiyoophiyaan deeggarsa namummaatiif Suudaaniif doolaara miiliyoona 15 deeggarsa taasifteefi jirti. Suudaanitti sababa wal waraansaa waggaa takka oliif gaggeeffameen uummata miidhameef deeggarsa kan taasifte yoo ta'u, Itiyoophiyaa fi Suudaan biyyoota ollaa qofa odoo hin taane obbolaa ta'uu fi hidhata dhiigummaas qabaachuu isaa muummee ministeera Dr. Abiy Ahmed dubbateetti jira. Deeggarsa kanaas kan ifoomsee muummee ministeera Dr. Abiy Ahmed yaa'ii deeggarsa namummaa uummata Suudaaniif dhiyeessuu irratti xiyyeeffatee magaalaa Finfinneetti taa'amaa jiru irratti hoggaa ta'u, yaa'ichi gaaga'ama Suudaan dhaabuu keessatti wayita sooma Ramadaanaa waliigalteen dhukaasa dhaabuu taasifamuun deeggarsi namummaa uummata Suudaaniif akka dhiyaatuu dandeessuuf taa'amaa jiraachuullee ni ibsameeti jira. Hojimaata gabayaa simintoo irratti fooyya'insa taasifameen gatiin simintoo walakkaan hir'isee jiraachuu ministeeraa fi walitti hidhaminsa naannawaa beeksiseeti jira. Hojimaata gabaa simintoo irratti fooyya'ee taasifameen gatiin isaa walakkaan hir'isu ministeerri daldalaa fi walitti hidhaminsa naannawaa Dr. Kaasaawun Goofeedha beeksiseeti jira. Baatiiwwan jahan dabran galmeessii fi hayyamni daldalaa miiliyoonii 2.50 ol onlaayinaan kennamuu ibsuudhaan raawwii hojii bara baajataa 2017 walakkaa waggaa seektara daldalaa fi walitti hidhaminsa naannawaa magaalaa Buttaa jiraatti gaggeeffamaa jiraachuullee ibseeti jira. Galii daldala alaa waliigalarraa doolaarli biiliyoonni 3.27 argamuu fi raawwii bara dabreerraa doolaarli biiliyoona 1.7 caalmaa qabaachuulee ministeerichi ibseeti jira. Dhaabbileen daldalaa seera cabsan 100 fi humni 8 irratti tarkaanfiin bulchiinsaa fi seera fudhatamuu himuudhaan qajeelfama gabaa ashaboos duraan olaantummaa qaama tokkoon qabamee ture hundaaf banaa taasifamullee ministeerichi beeksiseeti jira. Gadaan Booranaa Marsaa gadaa 70 lammeessaa baalli dabarsuuf sirna dullachaa saapuphaa raawwateeti jira. Gadaan Booranaa Marsaan 70 lammeessaan baalli gadaa dabarsee kennuudhaaf sirna dullachaa saapuphaa kan raawwate hoggaa ta'u, abbaan gadaa Booranaa Obbo Huraa Jaarsoo bara gadaa isaa xumuree baalli dabarsuudhaaf jila oowwarra jira. Qaamuma jila kanaa kan ta'e sirni dullachaa saapuphaa raawwatamuudhaan sirni dullachaa saapuphaa kana tolchuudhaaf jalqaba hayyoonni eega walgaanii ta'anii eebbifatu. Egaa hayyoonni hundi eebbifataniin booda sirni ariirtii dullachaatu kan raawwatamuu fi sirni ariirtii kun hayyoota alangee duuda dullachaa qophaa'e irra oofuun dhawaa dhaamsi akka toltu kadhatu ta'ullee ibsameeti jira. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp hooggantoota Raashiyaadhaa fi Chaayinaa wajjin baajata waraanaa hir'isuuf mari'achuu barbaada jeeti jira. Doonaald Tiraamp pirezidaantii Raashiyaa Vladimir Puutiin fi muummee ministeera biyya Chaayinaa Xi Jinping wajjin baajata waraanaa fi kuufamaa niwukilarii hir'isuudhaaf mari'achuu kan barbaadu ta'utu gabaafame. Baajata waraanaa walakkaa oliin hir'isuudhaaf Doonaald Tiraamp hooggantoota biyyoota lameenii barbaaduu miidiyaan Al Jazeeraa gabaaseeti jira. Tiraamp ibsa miidiyaaleef kanneen biyyoota lamaan waliin wal arganii mari'achuuf abdii qabaachuu dubbachuudhaan Waashingtan waraana addunyaa balleessuu danda'u odoo qabdu humna niwukilaraa haarawaa ijaaruuf sababni tokkollee kan hin jirre jeeti jira. Maallaqa uummataa misooma biroof oolchuun barbaachisaa ta'uu kan himu Doonaald Tiraamp marii yeroo dabartee irra bilbilaan pirezidaantii Raashiyaa Vladimir Puutiin wajjin taasisan irratti dhimma meeshaalee waraanaa hir'isuu irratti mari'achuu isaanillee ibseeti jira. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota GMN irraa oduun jimaata galgalaa qabannee dhiyaannee kan hangammaatti caqasaa turtanii qophiin GMN kanneen birootti fufu.